Didaan kalee dida barmootaatti didaan kalee dida hojii jijjiiramte jireenya waaqa nu garsiisan gabbifannaa abbootiin teentan hin garre tu waan namni gammachuu qofa taa'uuniti waan namni hojii mirkaneessu yoo mana kunuyyuu jiru lama keessa akka obbo taate nulleen akkumsuun jaarsilleen immoo kaaka kenna kunuyyuu waggaa kudha lama barannee ammallee digriin bahuu qabna jenna tana qabna jecha. Guyyaa har'aa wanni asitti arginu mani barnoota moodelii kan barattooti qaxaleen itti baratan warra durana biyya geegessuu danda'u warra addunyaa geegessuu danda'u warra dorgoma ta'uu danda'u addunyaa irratti asitti oomishamu waan taateef carraan kun uummata keenya argamuun isaa guddoo na gammachiisee jira. Mootummaalleen waan kan yaadee uummati horsiisee bulaa kun waan gaariin kun isaaniif mala jedhamee carraan akkasii argamuu fi galata guddaa galchinaafi. Akka nam dhalata horsiisee bulaatti carraa kanatti barattoota keenyaaf asitti ijoollee keenya akka itti barsiifannuuf mana barumsaa kana argachuun baay'ee gammachuu qaba. Sagantaan har'aa sagantaa seena qabeessaa mana barumsa moodelaa yaaballoo sadarkaa lammaffaa mootummaa federaalaatiin qarshii miliyoona 500 oliitiin dhagaan bu'uuraa kaaham qulqullina barnoota mirkaneessuuf akkasumas waliin gahiinsa mana barumsaa naannoo horsiisee bulaatti rakkoo cimaa ture hiikuuf hiika guddaa kan qabu waan ta'eef mootummaa keenyaaf kabajaaf galata guddaa qabnu maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin ibsuu barbaada. Ammas deebi'ee bakka gammaddanii bakka waliin gammadneessanii jechuu barbaada. Mana barumsaa nu gaafataa turtan manni barumsa bultii addaa asitti isin ijaaramee jira ijoolleen kan ilaalanii akka jabaataniif. Kolleejjiin asitti hundaa'ee jira inni illee cimee deema. Mana barumsaas akkuma barbaachisatti isiniif daballaa amma gaafii keenya kan nu deebise Profeesar Biraanuu Naggaa mana barumsa kana miliyoona 500 ol mootummaa federaalaa akka ramadu taasisanii asitti isin ijaaraa waan jiraniif isaan nu galateeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen mana barumsaatti akka nafne taasisaa keessattuu ijoollee shamarranii ijoollee gara mana barumsaatti akka argitan isin jajjabeessuu isin gaafachuun barbaada. Lammii barate ogummaa horate addunyaadhaan wal beeku naannoo isaa sirriitti hubatuu fi teeknooloojiidhaan ga'oome horachuudhaafis hojii bal'aa hojjechaa jirra. Barsiisonni keenya ga'umsa akka qabaatan barattoonni fedhiin barnootaa isaanii akka dabalu maatiin sirriitti itti dhiyeenyaan akka gargaaruu danda'u gochuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Gama biraatiin immoo manneen barnootaa moodeela kan akka har'aa ministeera barnootaatiin hojjetamuu kana babal'isuudhaan barnoonni keenya sadarkaan isaa akka ol ka'u hojiin babal'aan hojjetamaati jira. አንድ የቦረና ወጣት አንድ የቦረና ህፃን በደንብ ሳናስተምር ካሳደግነው የሚጎዳው የቦረና ህዝብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተቻለ መጠን በቂ ትምህርት አግኝቶ ከሌላው ጋር መወዳደር ችሎ ለሀገሩ፣ ለአካባቢው፣ ለማህበረሰቡ በአጠቃላይ የሚጠቅም ትውልድ ነው መፍጠር አለብን ብለን የምናስበው። በዛ ምክንያት ነው በአገራችን ያሉትን ትምህርት ቤቶች በሙሉ ካየን በኋላ ብዙ በቂ ትምህርት ያልሰጠናቸው አካባቢዎች የት ናቸው ብለን 50 ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ መስራት የጀመርነው። ትምህርት ቤት ልናሰራ ከወሰንን ለማስጀመር ነው እንጂ የምንሄደው ድጋፍ ለማድረግ ነው።